Marqos boqonnaa 5 irra kan jiruun wal qabsiisee dubbisaa. Ergamoota boqonnaa 3 lakkoofsa 15 isin lakkoofsuma tokko kaasaa dubbifadhaa. Lakkoofsa 15 kaasanii isiniif dubbisee kutawwan kana wal qabsiiseen dubbachuu barbaada. Karaa sagalee isaa keessa Waaqayyo ergaadhaan hiikaan fayyinaan gara keenya dhufa waan ta'eef karaa sagalee isaatiin nu qaqqabata waan ta'eef fayyinni raajiin eessa keessa jira jettan sagalee Waaqayyoo keessa jira. Bilisa ba'uun eessa keessa jira jettan sagalee Waaqayyoo keessa jira. Kanaaf sagalee isaatiin isa gara keenya dhufu Waaqayyoon keessummeessaa keessa keenya bannee hafuura isaa barbaadaa ayyaana isaa barbaadaatu Waaqayyoon eegganna. Lakkoofsa 15 irratti akka jedha. Isa namoota gara jireenyaatti geessu ajjeeftanii Waaqayyoon immoo du'aa isa kaase. Kanaafis nuyi dhuga baatudha. Humna maqaa Yesuustu maqaa isaattis amanuutu namicha naafa isin argitanii fi beektan kanaaf jabina kenne. Amantiin Yesuusin kenname immoo fuula hunduma keessanii duratti baay'ee fayyaa guutuu kenneef. Humna maqaa Yesuustu maqaa isaatti amanuutu namicha kanaafi namicha naafa isin argitan kanaafi namicha isin beektan kanaafi jabina kenne jedhee dubbata garbichi Waaqayyoo Phexros. Humni maqaa Yesuus keessas jira. Humni Yesuus keessas jira. Haleluuyaa. Dabalataan Marqos boqonnaa 5 wangeela Marqos boqonnaa 5 lakkoofsa 25 kaaseen dubbisaa. Dubartiin waggaa 12 dhiigni ishee dhaabbachuu diduudhaan rakkatu tokko immoo turte. Isheen ogeessota qorichaa biratti baay'ee dhiphattee waan qabdu hundumaas kanuma irratti fixxe. Haa ta'u iyyuu malee qoodatti fooyya'uuttuma ammaa ta'a deeme. Isheen waa'ee Yesuus yommuu dhageesse namoota sana gidduu dugda isaa duubaan dhuftee uffata isaa tuqxe. Isheen uffatuma Yesuus yoon tuqellee nan fayya jettee garaa isheetti yaaddee turte. Achumaan lolaan dhiiga isheetii cite. Isheen immoo dhukkuba isheetti akka fayyitetti dhaga'ame. Yesuus yeroo dhuma sana humni fayyisuu isa keessaa akka ba'e beekee namoota gidduudhaa galagalee eenyutu uffata koo tuqee jedhee gaafate. Bartoonni isaa immoo akka namoonni si dhiibanutuma argitu eenyutu jettee gaafattaa jedhaniin. Yesuus garuu ammayyuu nama isa tuqee arguudhaaf naannoo isaa hin ilaale. Kanarratti dubartittiin waan isheedhaaf godhame hubattee sodaachaa rommaa dhuftee miilla Yesuus jalatti lafa dhoofte. Dhugaa ishee hundumaas isatti himte. Yesuus immoo yaa intala koo amantiin kee si fayyiseeraa nagaadhaan dhaqi. Dhukkuba keettis kan fayyite ta'ii isheedhaan jedhe. Ameen. Haga lakkoofsa 34 dubbise kutaa kana guutummaa isaa dubbifachuu dandeessu. Guutummaa kutaa kanaa gabaabaatti waan hin ibsee darbuu barbaaduuf. Mee Waaqayyoon kadhanna. Gooftaa araaraa fayyaanaan guutuu abbaa keenyaa gargaarsa keef jaalala keessa bara baraaf geggeessaa keessa bara baraaf gaarummaa keessa bara baraaf galanniif ulfinni guddaan si duwwaadhaaf haa ta'u. Tu Waaqayyo si jiraataadha. Dur turte har'as jirta. Darbitees bara baraan jiraatta abbaa gooftaa keenyaa galanni guddaan teessoo kee irratti siif haa ta'u. Obboloonni koo kutaa biyyoota garaagaraa keessa jiran gaarummaa keetiin irra ga'anii araarri kee baay'atee fi diinni isaanii salphate isaan immoo kabajamanii diinni isaanii qaana'ee isaan immoo qaanii oolanii gargaaramanii dhufanii as ga'anii kunoo fuula kee dura jiru. Akeekiif yaadni diinaa qophaa'e ijoollee kee irratti hin taane ati gaariidha. Ati jaalala. Ati Waaqayyo Waaqa nagaadha. Maqaan kee bara hamma bara baraatti kan eebbifame haa ta'u. Abeet jaalala keessa dinqii sanaaf. Abeet gaarummaa keessa bara baraa sanaaf. Abeet geggeessaa keessa bara baraa sanaaf. Si eebbifna, si galateeffanna, si jajanna. Maqaa nama Naazreeti Yesuus Kiristoosiin galanniif ulfinni guddaan si duwwaadhaaf haa ta'u. Haleluuyaa. Saatii ammaa kana sagalee keessa jiraataa dhaga'uudhaaf kunoo fuula kee dura jirra. Maqaa nama Naazreetiin araarri kee inni lubbuu namatti godhu. Araarri kee inni lafa kufanii nama kaasu. Araarri kee inni nama jiraachisu. Araarri kee inni seenaa namaa geeddaru. Araarri kee inni awwaala namaa banu. Yeroo ammaa kana Waaqa irraati garboota kee irratti kan dhufe haa ta'u. Waaqa irraati ijoollee kee irratti kan dhufe haa ta'u. Waaqa irraati anaan garbicha kee irratti kan dhufe haa ta'u. Tokkoon keenya irratti maqaa Yesuusiin araarri kee kan dhufe haa ta'u. Loora diigaa baabaa sheendaa laaboora laabaa jeena masiyaa. Humni cabuun irra jiru humna du'aa ka'u Yesuusiin kan cabe haa ta'u. Mana namootaa keessaa nama kan dhiphisu.
akka namni sagalee kee dhageenyu kan godhu gurra namaa kan duutu yaada qalbii namaa kan dukkaneessu jireenya hafuura namaa yaa Waaqayyo gooftaa dhuunfatee abdii namaa kan nyaatu ergamaan hamaan humna maqaa Yesuusiin aangoo isaa kan cabe haa ta'u hojiin isaa kan diigame haa ta'u maqaa Yesuusiin saatii ammaa kanaa kaasee fayyinni ijoollee keetiif akka ta'u saatii ammaa kanaa kaasee nagaan garboota keetiif akka ta'u saatii ammaa kanaa kaasee fayyinni addaa ijoollee keetiif akka ta'u yeroo ammaa kanaa kaasee ulfinni kee ijoollee kee irratti kan mul'ate haa ta'u maqaa Yesuusiin. Haalleluuyaa. Fuula kee addaan, ergaa kee addaan, sagalee kee addaan gara jireenya tokko keenyaa dhufuun jaalala kee haa ta'u. Maqaa nama Naazreeti Yesuus Kiristoosiin inni du'e abdiin, inni du'e mul'anni, inni du'e kennaan garagaraa humna sagalee keetiin kan ka'e haa ta'u maqaa Yesuusiin. Yeroo Elsaabeet Maariyaamin dubbisuudhaaf gara baddaatti ol baate sana Elsaabeet keessa kan ture Yohaannis gara Elsaabeet keessaa burraaqe inni utaalee saatii ammaa kana utuu sagaleen kee lallabamu humni ijoollee kee keessa jiru hafuurri ijoollee kee keessa jiru ayyaanni ijoollee kee keessa jiru maqaa Yesuusiin iddoo jiru amma socho'uu jalqabu amma hojii jalqabu amma waan haaraa ofirratti arguu jalqaban humni addaa haa dhufu sagantaa kanaan yaa Waaqayyo ulfinni kee mul'atu dhukkubsatoonni haa fayyan hidhaan haa hiikamu amantiin garboota kee maqaa Yesuusiin kan dabale haa ta'u. Haalleluuyaa. Galanni guddaan siif haa ta'u. Kana hunda waan gootuuf maqaan kee ulfaatu. Naan garbicha kee na gargaari. Ayyaana kee nuu baay'isi. Qanama Naazreeti Yesuusiin. Ameen. Gooftaan guddaa isin haa eebbisu. Kabajamoo saba Waaqayyoo ammas dabaleen isiniin jedhaa nagaan gooftaa isiniif haa baay'atu. Sagalee Waaqayyoo walii wajjiniin kutaa kanarra dhaabbannee wangeela Maarqos boqonnaa 5 kanarra dhaabbannee walii wajjin ilaalla. Akkuma sila hojii ergamootaa boqonnaa 3 irratti isinii dubbise namicha naafu mana qulqullummaa balbala mana miidhagaa jedhamu sana baatamee dhaqee namaan achi kaa'amu sana Phexros fi Yohaannis waaree booddee utuu mana qulqullummaatti ol seenuudhaaf jedhanii namicha sanaan akka jedhanii gara keenya ilaalii nu warqeef meetiin hin jiru nurkaa birrii si ilaannu hin qabnu namichichi kan inni kadhatu birriidha birrii si ilaannu nu hin qabnu garuu waan qabnu si ilaannaatti jiran wanti nuyi qabnu immoo maqaa Yesuusidha jedhan. Haleluuyaa. Maqaa Yesuus qabeenya keenyadha. Wanti nuyi qabnu maqaa Yesuusidha. Humna maqaa Yesuusiin ka'iitii deddeebi'i gaafa jedhanii mogoleen isaan jabaate ka'ee utaalee mana qulqullummaatti ol seenee hin burraaqee Waaqayyoon galateeffate. Haleluuyaa. Ka'uun siif haa ta'u warra. Utaaluun siif haa ta'u warra. Lafa hidhamtee, lafa abdii kuttee, lafa harka namaatiin qabamtee, lafa ikoonoomii dhabuudhaan qabamtee, lafa beekumsa dhabuudhaan qabamte maqaa gooftaa Yesuusiin utaalanii ka'uun siif haa ta'u. Lafatti hidhame, lafatti harka namaatiin gadi qabame, lafatti namaan baatamee dhaqee kaa'ame achi utaalee ka'eetu mana qulqullummaatti ol seene galateeffate. Sabooddee immoo waan biraatu ta'e attamitti fayyee eenyu fayyisee kan jedhu namoonni annagaa gaarii nagar hone waan nama dudubbachiisutu ta'e waan nama haasofsiisutu ta'e mata duree haasaa ta'e waa'ee namichaa mata duree haasaa ta'e sabooddee waan baay'eetu jedhame. Phexros akka jedhe isin Phiilaaxoositti laattanii isin hin ajjeeftanii fuula yaa'ii duratti dhiyeessitanii hin gantanii Yesuus Kiristoos inni isin gantan inni isin ajjeeftan inni isin akkas gootan ilaa kunoo namicha naafa kana kaase ilaa kunoo namicha naafa kana utaalchise ilaa kunoo namicha naafa kanatti mogolee isaa jabeesse akka inni of danda'u isa godhe. Haleluuyaa. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Kanaaf firoota koo kana kan godhe humna maqaa Yesuus jedhe. Humna maqaa Yesuus jedhe. Garbichi Waaqayyoo Daawiti sirraa Saamu'eeliin boqonnaa 17 gaafa ilaaltanii dirree lolaa irratti gaafa ba'u Goliyaaditti gaafa ba'u mucaa wallaalaadha. Dhagaa 5 funaannate dirree lolaa irratti Goliyaad meeshaa lolaa hidhateera. Goliyaad lolatti beekamaadha. Leenjii gahaa qaba. Dhagni isaa sibiila. Hojjaan isaa baay'ee dheeraadha. Kan isin dhibu meeshaa iyyootti darbatame illee seenuu kan hin dandeenye uffata jabaa uffateera. Garbichi Waaqayyoo garuu akka jedhe Daawit gaafa inni amman foon kee allaattotaaf godha allaattii Waaqayyoolitiif godha sareen aseete moo hidhaatti fakkaraa gaafa itti dhufu Daawit immoo akka jedhe an humna kootiin miti an beekumsa kootiin miti an dandeettii kootiin miti an kan ittiin sitti dhufu humna maqaa Yesuusii humna maqaa Waaqayyooti
maqaa waaqayyootiin asitti dhufaa ittiin jedhe. Macaafa qulqulluun gaafa dubbatu macaafa fakkeenyaa boqonnaa 18 lakkoofsa 10 irratti maqaa waaqayyoo gimbii jabaadha. Namni qajeelaan itti baqatee oola. Haleluuyaa. Humna nama oolchu keessa jira maqicha keessa. Warri waammatan hin oolu. Warri waammatan hin fayyu. Warri waammatan hin hiikamu. Warri waammatan gaaffiin isaanii hin deebi'a. Warri waammatan hidhaan isaanii hin hiikamu. Warri waammatan inni isaanitti ulfaate isaanirraa ka'a. Haleluuyaa. Qajeelonni isa waammatanii oolu. Maqicha keessa humnatu jira. Maqicha keessa fayyinatu jira. Maqicha keessa nagaatu jira. Maqicha keessa bilisa ba'uutu jira. Maqicha keessa hiikamuutu jira. Kanaaf humna Yesuus keessaa ba'e. Humna Yesuus keessaa ba'een dubbachuu barbaada. Maqicha keessa humna jira. Yesuus keessa humna jira. Maqaasaa keessa humna jira. Phexros humna maqaasaatu kana godheedha. Isatti amanuu kana godheedha. Daawit garbichi Waaqayyoo immoo humna maqaa Waaqayyootiin asitti dhufeedha. Itti dhufeetu akkuma jedhe akkuma dubbate Goliyaadin kuffise. Har'as waan isinitti ulfaate humna keessaniin beekumsa keessaniin dandeetti keessaniin miti. Humna maqaa Waaqayyootiin garuu isin duraa kufa. Humna maqaa Waaqayyootiin dhibeen kun gasi dhiisee deema. Humna maqaa Waaqayyootiin afurri hamaan kun gasi dhiisee deema. Humna maqaa Waaqayyootiin waanjoon kun sirraa caba. Humna maqaa Waaqayyootiin hidhaan kun sirraa hiikama. Haleluuyaa. Kutaa kana wangeela Maarqos boqonnaa 5 lakkoofsa 25 kaasee dubbise kana boqonnaa 5 lakkoofsa 1 kaafnee gaafa ilaallu seenaa namoota 3 argina. Namoonni 3 kun iyyuu dhibee adda addaa qabu. Dhibee adda addaa qaban kanattis akkaataa adda addaatiin fayyan. Akkaataa adda addaatiin fayyan. Lakkoofsuma 1 irraa kaafnee gaafa ilaallu Yesuus Kiristoos gara mandara Gergeessaa dhaquusaa argina. Akkuma inni dhufee galaanicharraa markabarraa bu'een namichi waggaa dheeraadhaaf awwaalota gidduu jiraatu. Lubbuudhaan jira garuu awwaala gidduu jiraata. Fayyaa qaba garuu awwaala gidduu jiraata. Hinduune garuu warra du'an keessa jiraata. Namichi kun fayyaatti du'eera. Mana koo jechuu hin danda'u. Gaa'ila koo jechuu hin danda'u. Hojii koo jechuu hin danda'u. Mul'ata koo jechuu hin danda'u. Barumsa koo jechuu hin danda'u. Karoora koo jechuu hin danda'u. Awwaala gidduu jiraata. Nan uffadhe hin jedhu. Nan nyaadhe hin jedhu. Waa'ee isaa waan yaadu hin qabu. Waa'ee isaa waan karoorsuu hin qabu. Awwaala gidduu jiraata. Fayyaatti jira warra du'an keessa jiraata. Bulettii koo waa tokkoon siin jedha. Utuu fayyaatti jirtu akka nama du'ee kan si godhe. Akka ati yaadne kan si godhe. Akka ati hin karoorsine kan si godhe. Lubbuu keetiif akka ati iddoo laanne kan si godhe. Jireenya fuula keetiif akka ati iddoo laanne kan si godhe. Kennaa ayyaanaa sitti kennameef akka ati iddoo laanne kan si godhe. Jireenya keef akka ati iddoo laanne kan si godhe. Gaa'ila keef akka ati iddoo laanne kan si godhe. Fayyaatti kan si ajjeese. Humna maqaa Yesuusiin saatii ammaa kana jireenya keerraa, gaa'ila keerraa, hojii keerraa, karoora keerraa, ikoonoomii keerraa cabseera haa cabu maqaa Yesuusiin. Roolaa bagadoo nama chanama kilaara lavada nama si'a. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Namicha kana gaafa Yesuus Kiristoos dhufee markabarraa bu'u. Afurichi fagootti arge. Afurri namicha kana qabee jiru afuura duulaati. Afuura eegloon afuura duulaa afuura baay'eedha. Afuura baay'ee xinnaate kutata 600 kan qabu. Fagootti Yesuusin gaafa argu iyyaa caraanaa. Yesuus ilma Waaqayyoo dhimma koo keessa maaltu si galchee jechaa maalatti dhuftee jechaa maalatti qabdaa jechaa iyyaa caraanaa gara Yesuusitti fiige. Haleluuyaa. Reelaa bogaadhaa namashiyaa hin naqee jilbeenfatee jedha. Miilla Yesuusitti kufee jedha dubbii Waaqayyoo. Ergaan sii qaba. Ergaan sii qaba namni amantii. Wanti bara baay'eedhaaf ol sirratti ka'e. Wanti bara baay'eedhaaf sitti dhaadate. Wanti bara baay'eedhaaf si dura dhaabbate. Wanti bara baay'eedhaaf boquu si dura tol qabate. Humna maqaa Yesuusiin dura keetti jilbeenfata. Humna maqaa Yesuusiin dura keetti kufa. Ufee miilla Yesuusitti jilbeenfate. Lafa dha'e. Hin caraane. Inni maaltu dhimma koo keessa si buusee? Maal achi dhuftee? Maalatti qabdaa? Jedhee gadhiisii deemi jedhe Yesuus. Gadhiisii deemi. Isaafan dhufee gadhiisii deemi. Isa barbaachan dhufee hojii biraa tokko iyyuu qabu gadhiisii deemi. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Jaallatee miti. Dirqama isaatti gadhiisee deema. Jaallatee miti dirqama isaatti mana keessa jirtu gadhiisee deema. Jaallatee miti dirqama isaatti hojii kee gadhiisee deema. Jaallatee miti dirqama isaatti mul'ata kee gadhiisee deema. Jaallatee miti dirqama isaatti eebba kee gadhiisee deema. Humna maqaa Yesuusiin. Haleluuyaa. Jaanoloo baqata nama shiidha bu'uura labadiyaa. Namicha kanarraa gadhiisee deema. Inni kan biraan utuma Yesuus deemaa jiru namichi Yaa'iroos jedhamu geggeessituun mana sagadaa tokko fiigaa gara Yesuus dhufe. Yeroo inni gara Yesuus dhufu gaaffiin isaa mucaa waggaa 12 mana jalaa dhukkubsachaa jira. Du'a geesseetti yoo dhuftee harka keerra keessa garuu hin fayyitiidha. Amantiin namoota tokko
yoo harkarra kaa'ame malee hin ta'u. Amantiin namoota tokko tokko yoo maqaan waamame malee hin ta'u. Amantiin namoota tokko tokko yoo milikiin dhukkuba isaanii himame malee hin ta'u. Utuu sagalee Waaqayyoo lallabamuu nan fayyadanii namanan. Utuu sagalee Waaqayyoo lallabamuu utuu kadhatamuu nan fayyadanii namanan. Utuu faarfatamuu nan fayyadanii namanan. Namichi Yaa'iroos jedhamu kun geggeessituu mana sagadaatti jedhama Macaafa Qulqulluun. Kana isin dhibu garuu mucaa koo amma dhuftee harka kee irra keessutti hin fayyitu. Yoo dhuftee harka irra keesse garuu hin fayyiti jedhee amana. Hamma harki irra kaa'amutti amana. Amantiin kee amma kam? Gaaf tokko akka jedhe hangafni dhibbaa waa'ee Naa'osaatiif gara Yesuus dhufeenni immoo mana koo jala dhaabachuun siif hin ta'u. Achuma dhaabadhu dubbii tokko dubbadhu. Achuma dhaabbadhu dubbii tokko dubbadhu. Yeroo sanaa naa'oon koon fayyaa jedhe. Achuma dhaabbadhu dubbii tokko dubbadhu. Yeroo sana naa'oon koonii kamaa jedhe. Haaleluyyaa. Achuma dhaabbadhu dubbii tokko dubbadhu. Yeroo sana naa'oon koo bilisa baa'e. Ilaa sagalee Waaqayyoo asii gaafa dubbatamu fageenyi lafaa kan isan daangessine harkisaa dheeraa kan ta'e dubbinsaa mana namootaa balbala cufamaa cabsee seenuu kan danda'u. Golate keessatti dhokatte keessa seenuu kan danda'u. Lafate keessatti abdii kutatte seenuu kan danda'u. Lafate keessatti humna dhabdee abdii kutachaa jirtu seenuu kan danda'u. Sagalee Waaqayyoo kun golate jirtutti si qaqqaba. Haaleluyyaa. Gooftaan maqaan isaa ulfaatu. Hangafni dhibbaa Naa'osaatiif yeroo akka jedhe Naa'osaa saatii gooftaan dubbii dubbate sana saatii 7tti fayye. Saatii sagaleen kun asii ba'e gaa'ila keetiif nagaan ta'a. Inni jireenya kee marsee jiru sirraa godaana. Inni abdii kee nyaataa jiru sirraa rukutama. Humna maqaa gooftaa Yesuusiin. Namichi Yaa'iroos jedhamu kun dhufee akka jedhe Yesuusiin. Mucaa koorra yoo harka kee keessa hin fayyiti jennaan. Yesuusis tole jedhee gara mana isaatiitti deemuu jalqabe. Gidduutti fayyina karaa deemaa jiru kana. Dubartiin waggaa 12 dhiigni ishee dhangala'u. Dubartiin waggaa 12 ogeessa fayyaa biratti qarshii ishee fixxe. Dubartiin waggaa 12 waan gootu wallaalte. Gara Yesuusiin dhufte. Isheen immoo akka jettee dhufte. Amantee dhufte. Murteessitee dhufte. Dhuftee shaashara wayyaa gooftaa tutte. Fayyite. Fayyite. Fayyina Yesuus keessaa ba'eef. Humna tuna keessaa ba'eedhe gooftaan. Humna fayyisuu tuna keessaa ba'eedhe gooftaan. Haaleluyyaa. Ilaa waa'ee keetiif akka ta'e gooftaan humni fayyisuu na keessaa ba'eera siin jechaa jira. Waa'ee jireenya keetiif humni hojjetu na keessaa ba'eera siin jechaa jira. Waa'ee gaa'ila keetiif mee gooftaan humni hojjetu na keessaa ba'eera siin jechaa jira. Haaleluyyaa. Humna tuna keessaa ba'e. Turreen lallaba kooti humna Yesuus keessaa ba'e kan jedhudha. Humna Yesuus keessaa ba'e. Humna fayyisuu Yesuus keessaa ba'e. Humna nagaa kennu Yesuus keessaa ba'e. Humna hidhaa bara baay'ee kutu Yesuus keessaa ba'e. Humna waanjoo namarraa cabsu Yesuus keessaa ba'e. Humna hidhaa dhalootaa hiiku Yesuus keessaa ba'e. Haaleluyyaa. Gooftaan akka jechaa jira. Humna tuna keessaa ba'e. Humna nagaa kennutu na keessaa ba'e. Humna fayyina kennutu na keessaa ba'e. Humna nama boqochiisutu na keessaa ba'e. Roolaa baagaadhaa nama shiilaa booraalaa baadiyyaa. Yesuus keessaa humni akka ba'u maaltu godhe? Yesuus keessaa humni akka ba'u maaltu godhe yoo jettan inni tokkoffaan murtoo dubartii kanaati. Wada geetaa sitti maxaa wassinaa nama maxxaachu. Wassina. Murtoo ishee baay'een dinqifadhaa. Namoota dannuu Yesuus duukaa deeman keessaa yoonni harka sanarra kaa'een jedhe. Yoonni naa kadhateen jedhe. Yoonni ergaa naa dabarseen jedhe. Yoonni waa'ee koo dubbateen jedhe. Nannaqaa shaashara wayyaa isaatiin tuqaa. Dhagna isaayyuu miti. Harka isaayyuu miti. Miilla isaayyuu miti. Shaashara wayyaa isaatiin tuqaa. Nan fayyaa jettee murteessitee dhufte. Wassinaa nama maxxaachuu. Taam qorraat nachi. Har'a Waaqayyo maal sirraa barbaada beektaa? Murtoo sirraa barbaada. Namoonni tokko tokko murteeffatan. Ganama Waaqayyo hojii yoo jiraatan galgala abdii kutatu. Guyyaa Waaqayyo hojii yoo jiraatan bakka nan fayyeedhanii murteeffatanii ka'anii deebi'anii booddeetti deebi'u. Deebi'anii abdii kutatu. Deebi'anii yaada isaanii kaasu. Deebi'anii ilaalcha isaanii geeddaru. Himuun hin labbatin. እኛ ወደ ጌታ ስንመጣ ወስነን መምጣት አለብን። ወደ ጌታ ስንመጣ ወስነን ወደ ጌታ መምጣት አለብን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። ሙርቴፈቴታር ጎፍታን ጅሬኛ ከረት ዋናራ ሆጀቹ በርባድ ሙርቴፈቴታር ጎፍታን እመከ ሆጀቹ በርባድ ሙርቴፈቴታር ጎፍታን ሰጭፈም ስራበኑ በርባድ ሙርቴፈቴታር ጎፍታን ሰስትዱከናይ ሲፐሪሲሱ በርባድ ሃሌሉያ። ኦ ሃሌሉያ። ሙርቴፈቴ ዱፍተ ዱበርቲን ኩን humni Yesuus keessaa akka ba'u kan godhe bareedina see miti. Humni Yesuus keessaa akka ba'u kan godhe akkaataa uffata see miti. Humni Yesuus keessaa akka ba'u kan godhe qarshii isheen kaffalte miti. Humni Yesuus keessaa akka ba'u kan godhe beekumsa isheen qabdu miti. Humni Yesuus keessaa akka ba'u kan godhe firoota ishee miti. Humni Yesuus keessaa akka ba'u kan godhe kadhata Yesuus miti. Murtoo isheeti. Nan naqa nan fayya. Nan naqa nan hiikama nan fayya jettee kan dhufte jirtaar.
Nannaqa konfiraansii kanarratti dhimmi koo hin hojjetama jettee kan dhufte jirta. Nannaqa gooftaan sagalee isaatiin natti dubbatattee kan dhufte jirta. Ilaa waa'ee kee haasaa'ira. Ilaa waa'ee kee haasaa'ira. Maachaa kaalooba. Reelaa booraa laabadiyaa. Ilaa murtoo kee argee dhimma kee haasaa'ira Waaqayyo. Waanjoo kana sirraa cabsa. Hidhaa kana sirraa hiika. Dhibee kanatti si fayyisa. Wanti fala dhabe kun fala si argateera. Nama maqaa Yesuusiin. Ameen haleluuyaa. Yesus Kiristoos jiraataadha. Macaafa qulqulluu keenya keessaa murtoo dubartii kanaatiif murtoo Zakkiyoostu na dhiba. Luqaas boqonnaa 19 dhannee gaafa ilaallu Zakkiyoos murteeffatee gara Yesuusiin dhufe. Inni immoo nan fayya hidhee miti. Nan arga hidhee dhufe. Yesuusiin haala'u. Arguuman qaba Yesuus jedhamu kana. Bifi isaa maal fakkaata? Hojjaan isaa maal fakkaata? Fuulli isaa maal fakkaata? Yesuusiin dhaqee ilaala hidhee dhufe. Nan argaa jedhee dhufe. Nan arga jettee dhufte dhuguma argita jireenya kee keessatti Yesuusiin. Nan arga jettee dhufte dhuguma argita karaa kee irratti Yesuusiin utuun hojjetu, utuun dhimma kee hiiku, utuun waanjoo cabsu, utuun dhukkuba keetti si fayyisu, utuun isa si rakkise sirraa kaasu, utuun hafuura hamaa rukutu, utuun hidhaa bara baay'ee hiiku argita ofirratti. Reelookaanii beekaatu raalaba jeeniyaa. Haleluuyaa. Callaman jechisiisu nama iyyisiisa malee kun. Callaman jechisiisu nama iyyisiisa malee. Rosoomaanda haluufa jeeniyaa. Dhaqeen arga hidhee murteessee dhufe. Baay'ee kan isin dhibu Zakkiyoos Yesuusiin akka hin argine wantoota gurguddaa lamatti isa daangessa. Haalonni isa daangessuu hin dandeenye garuu. Maaltu isa daangessa inni tokkoffaan namichi Zakkiyoos jedhamu kun hojjaan isaa gabaabaadha. Inni lammaffaan namoota baay'eetu Yesuusiin duukaa jira. Namoota danuutu Yesuusiin duukaa deemaa jira. Namoota danuutu Yesuusiin duukaa deemaa jira. Sababii namoonni baay'een Yesuusiin duukaa jiraniif Yesuusiin arguudhaaf hin rakkate. Hojjaan isaa gabaabaa sababii ta'eef gidduu kanatti. Ammas abdii kutatee duubatti deebine nuyi ko al tokko yaallee al tokko kadhachiifannee al tokko kadhannee gaafa furmaata dhabnu itti dhiibnee abdii kutanna. Itti dhiibnee abdii kutannee duubatti deebina. Namichi kun abdiin kutannee ammas. Gaafi qulqulluun namicha kana gaafa dubbatu sooressadhan. Ijoolleedhan jedhu. Ijoolleedhan jedhu. Namichi kun nama guddaa akka ta'e dubbata. Zina ያለው ሰው ነው. ሀብታም ሰው ነው. በዕድሜው የሄደ ሰው ነው. ገሩ ማል ጎዴዳ ሂንፊጌዳ ላራ ቦዳ ላባሽያ gaafa hin fiigee jedhamu ijoollee sitti fakkaachuu danda'a. Ijoollee miti. Hin fiigee. Maaltu fiisise beektu? Ijoollummaa miti. Jaalalan Yesuusin arguu qabutu fiisise. Fiigee dhaqeetu qilinxoo tokkorra ba'ee jedha. Hiyyaabeedha. Gaafa muka yaabu ijoollee sitti fakkaataa jedhamni ijoollee miti ammas. አንድ ሾላ ላይ ወጣ። ይሄ እኮ ወጣት ስለሆነ አይደለም፣ ሕፃን ስለሆነ አይደለም፣ ትልቅ ሰው ነው። ምንድነው ታዲያ ያስሮጠው? ምንድነው ታዲያ ወደፊት እንዲሮጥ ሾላራ እንዲወጣ ያደረገው? Kiristoosiin arguudhaafi. Fedhii isaatu Kiristoosiin arguudha. Kanaaf fiigee mukarra ba'e. Yeroo inni mukarra ba'u Yesuus immoo achi ga'ee dhaabbateef kottuu gadi bu'i. Har'as wajjiniin mana keetti galuutu naaf ta'a. Haleluuyaa. Maaliif beektu? Nan argee dhee murteeffate murtoo isaa keessaa maal argina beektu? Fiiguusaa. Hojjaan isaa gabaabbatee namoonni baay'ee Yesuusitti naanna'anii gaafa danqamu ammas duubatti hin deebine. Fuulduratti fiigee dhaqeetu muka yaabe. Yesuusiin arge. Humni maqaa Yesuus Kiristoos jireenya keenya jijjiira. Wal arguudhaaf garuu murtoo nu gaafata. Humnichaa wajjin wal argachuudhaaf murtoo nu gaafata. Humnichaa wajjin wal argachuudhaaf jilba nu gaafata. Humnichaa wajjin wal argachuudhaaf kadhata nu gaafata. Humnichaa wajjin wal argachuudhaaf tsoom tsalooti nu gaafata. Predomaashi no sokomaanda. Haleluuyaa. Humnichaa wajjin wal argachuudhaaf garuu fuula gooftaa dura turuu nu gaafata. Humnichaa wajjin wal argachuudhaaf garuu amma du'aatti iyyuu murteeffachuu nu gaafata. Kottuu gadi bu'ee Yesuus. Dubartiin kunis murteessitee gara Yesuusiin dhufte. Humna Yesuus keessaa baafatte. Humna Yesuus keessaa baafatte. Inni kan biraa maali akka humni Yesuus keessaa ba'u kan godhe dubartii kanaaf yoo jettan bareedina isheetiin jenne, barumsa isheetiin jenne, uffata isheetiin jenne, dhiyaannaa isheetiin jenne, amantii isheeti. Yeroo Yesuusin tutte amantiidhaan tutte. Namoonni baay'een Yesuusin tuqaniiru. Namoonni baay'een Yesuusin qaqqabataniiru. Namoonni baay'een Yesuusin dhiibaniiru. Bartoonni gooftaas akka jedhan akkamittiin eenyutu na tuqe jettee gaafatta. Namoonni baay'een utuu si dhiibanii. Eenyutu na tuqe jettee akkamitti gaafatta? Si dhiibaa jiru. Dubbiin dhiibuu miti. Dubbiin itti rarra'uu miti. Dubbiin itti rigachuu miti. Amantiidhaan tuquudha. Haleluuyaa. Isa tuqe moo isa dhiibe caala? Isa tuqe moo isa qaqqabate caala? Isa tuqe moo isa itti dhiyaate caala? Isa tuqe moo isa dhiibaa jiru daddarbachaa jiru caala? Yesuus yoo jettanii isa amantiidhaan tuqe caala. Dubbiin dubbii amantiiti malee tuquuf dhiibuu miti. Haleluuyaa. Kan isin dhibu dhagna Yesuusitti hin buune isheen uffata Yesuusin tutte malee. Kun maali yottan amantiidha. Gooftaa Yesuus Kiristoos gadi buutanii gaafa ilaaltan amantiin kee si fayyiseera lakkoofsa 34. Intala koo amantiin kee si fayyiseera Yesuus. Amantii keetu si fayyisee. Har'as ilmaan namootaa kan fayyisu amantiidha.
Phaawulosis gaafa dubbatu karaa amantii fayyineedha. Karaa amantii qajeelota taaneedha. Karaa amantii aboo mucummaa arganneedha. Karaa amantii mucaa Waaqayyoo taaneedha. Haleluuyaa. Amantii si fayyisa obboleessa. Amantii si fayyisa obboleessa koo. Amantii dhimma kee hiika. Amantiidhaan Yesuusitti siqi. Amantiidhaan Yesuusitti dhiyaadhu. Amantiidhaan Yesuusin barbaadi. Inni kan biraan inni sadaffaan amantiidhaan Yesuusitti siquuseeti. ስትጠጋ በእምነት ወደ ጌታ ስትመጣ እምነትን ይዛ ሩቅ ቆማ ላይ